Namni xumuradha. Agarsiisa. Ilmoon namaa akka jiraatu agarsiisa caffee. Ani imimmaatu na qabaa jiru. Laali qaawwa kana. Laali bakka kana laali qaawwa kana agartee. Ilmi namaa akka atiin qaawwa bahadhee balbala dhiisee akkattiin jiraataa jiraatu laali kun balbala. Arabni quban qabdu waan hin baase kana. Arabni quban qabdu. Siiqalaa. Ilmoon aslaan huccuutti uffisee har'an baasee icciitii kana. Waggaa jahaaf baatiin as jiraataa jira. Waggaa jahaaf baatii shan bakka kana. Borummoo viidiyoodhaan naa bilbili waan dalagu hojii dalagu si agarsiisa. Nan dhageessaa garuu har'a daasbooraan afaan guuttatee akkatti haasa'u. Wallaahi haga ijoollee biyya Arabaa wallaahi Oromiyaa fi Itoophiyaa fi rakkatellee gargaaree annan beeka. Gaafa masgiidni magaalaa mooxaa gubatan Ustaaz Kaamil Shamsuut. Qaba yaanni irratti qabu ani jalqaba walumaa gala ilaas haqqii rabbiin isinitti himaa ani ilma hiyyeessaadha. Ilma haati qoraan duddatti anaan qoleetti baattee na guddistedha. Haadha koof nan dabarsa jireenya haadha koo nan jijjiira jedhee wallaahi karaa lafaan Saudi Arabiyaan dhaqu. Kadhadhee nyaadha malee. Maaliif na jedha taatee achitti ta'u waan biyya sana keessatti ta'u waan daangaa Yemanii fi Saudi Arabiyaa gidduutti ta'u arra miti dur nan dhaga'a. Yeroon biyya jiru nan dhaga'a. Lubbuun namaa qaaliidha. Akka malee qaaliidha. Rabbiin birattis qaaliidha. Namni tokko haadhaaf abbaa isaafis qaaliidha. Biyya isaafis qaaliidha. Walumaa gala daangaa akka sanaa cabsanii keessumaa dubartoonni daangaa ammas ulfaatu kana cabsanii walakkaan isaanii jechuudha. Karaatti dallallee isaan gudeeda. Meeqa ta'anii taraa isaanitti darbaa. Infoormeeshinii baay'een harkaa qaban. Waa meeqa wallaahi waa meeqan harkaa qaban. Dallalli taraa itti darbaa. Inni kan Sumaalee isa kan Oromootti. Inni kan Oromoo kan Amaaraatti. Akkasitti dubartiitti taphatu jechuudha. Intala tokkotti nattaase waa'ee kana ani sababa kunooti kana bakka waan koppiliin naawudha. Sheekha koppiliin godhaa jennee kutakka koppiliin kiiroo lafa lamsiisuu godhaa. Nan deeba qabanni dhufe kastamarii dhufe mi'uutiin godha. Achumaanuu koppiliin kiiroo lafa lamsiisuu godhaa yoo dandeessin jira hin. Waan kana bonoota rakkatti ni godhaa. Waan gaarii isiniif gaariidha. Koppiliin godhaa. Waan isiniif faayidaa qabaa Google dhageessan. Gaafii eeganaati heddummaa isaa koppiliin godhaa. Wanni kun jaalattanuu jibbituu isin gargaarti. Iddoodhaan beeksisaan qaba. Beeksisa magaalaa Tiyyaa, magaalaa Baddannoodhaa, mana Hakimaa, hospitaalaa fi meeshaa erguudhaan fandireesii godhaa jirra. Meeshaa harkannee jirraa konteenara guutuu meeshaa naawusi meeshaa Baddannotti erginu meeshaa wal'aansaa konteenara guutuu harkannee jirraa. Waan kana erguudhaaf $35 nu gaafatanii kanaafi maallaqa walitti qabu jira. Edee eegalle maallaqa fundraisingidha. Warreen dandeessan irraa hirmaadha. Waan kana Dr. Obsaa, Dr. Nuraddiin garee isaanii wajjin isaantuu meeshaa kanaas argamsiisuudhaa fi haala mijeessuu isaantuu dalagaadhaa jira. Isaanii warri geessuu taa'u nuti akka hawaasatti hawaasni Noort Ameerikaa jiru wanni kun anu gongo dhokatti nyaatiyya sadaqa tujjaaraa itiin godha. Sadaqaa eegaan an deemellee namni itti wal'aanamu jeetiin godhaa jechuudha. Akkasitiin gargaare gama hiyyaan. Hospitaala ijaaramaa hiyyeessaa itti wal'aanamaa gaafaan an du'ellee sadaqaan tun naaf deemtii jeetiin kajeelaa jechuudha. Kanaafiin godhee warreen irraa qooda fudhachuu barbaaddan irraa hirmaachuu barbaaddan irraa qooda fudhaadhaa irraa hirmaadhaadhaa maallaqa walitti qabaadhaa jirraa eegallee jirraa. Addunyaarra bakka jirtu hundaa warra biifan jiru. Habii Arabaa waan qabu. Habii Arabaa numaatu sirraa hafalaa. Keessa dubbiin wanta Noort Ameerikaa isteeta hundatti warreen maala ramadamee jira. Awustiraaliyaa, Kanadaa godhamee jira. Hirmaadhaadhaa eessitti jaatii xiqqaattuuf qoodarraa fudhaa kana iddoon beeksisuu barbaadee fayyaa taa'aadhaa Dr. Nuraddiin Naachisoo keessa fayyaa ta'ee galatoon isin jaa. Karaa haasoo keenyaatti deebinaa Sumayyaa gaafii deebisuu irraa eegale. Sumayyaa jirtaa? Sumayyaa hin jirtu. Yaa waan Nuraddiin jedhe sanirratti Dr. Nuraddiin jedhe sanirratti
waajjiruu fedha. Laali wanni kuni faayidaa keenya waan harkitee hoggaa namni keenya tokko lubbuu yoo baraarre harkitee of lubbuuf baraarre jechuudha. Nuti uummanni Islaamaa diinaa qabna. Diinaan keenya waan akkanaa kanatti nu ajaja. Namni lubbuu nama tokko oolchee akka nama lubbuu nama addunyaa guutuu oolchee jee Rasuulli Rabbi. So especially trackers warri harkitee nuti warri tracker of nu caffee we can do better than this. Dhugaa siin jaati. Sigalee we can do better than this. Maaliifi xiqqoo tokko warri wayyaa qabu nu sigalee uummata biraarra xiqqoo tokko wayyaa qabna. Bakka kanatti Oromoon arraan tana tiraakarrii Oromoodha. Yoo gad xiqqeessine Oromoon nama 200 oliitu harkitee tiraakara. Yoo xiqqeessine namni 200 kuni imagine if we bring like $500 together, that's a lot of money. That's a lot of money. So waan kana tiraakaroota biraan gahaa tiraakaroonni akka gaariitti harkitee irratti dalaguu qabna. Ji'a takka irratti edaadhu waan biraa takka irratti edaadhu. Waan reefu ati jette tokkotu jira kan argitee waa'ee uummata biyya Arabaa kana. Maalinni laal kaayoo biyyaa bahaniif irraanfachuu qofa osoo hin tahin kaayoo biyyaa bahaniif saniyyuu akka hin taanetti fahaman. Akkamitti fahaman beektaa? Rabbiin subhaana wa ta'ala haqni inni isaanirra kaa'e ijoollee biyyarraa baate ta'a. Haqni Rabbiin isaanirra kaa'e haqa haadhaatii fi haqa abbaati. Obboleessa kee obboleettii ta'e gaafa rakkoo qabdu qarqaarii sigalee hanga ittiin lubbuu tanteetti dhabdutti hin qarqaariin jaanan. Sigalee fakkeenyaaf nama taa'ee obboleessa qallabuutu jira. Obboleessi achi taa'ee obboleettiin asii qallabbii inni achi taa'ee mallaqa asiitiin jimaa qabee shiishaatti aarsa. Isiin asii laffaatii kichinii namaa keessa. Sigalee asii lubbuun isii waa meeqa taati mucoon tun lubbuu isii guutuu hanga maadiyaatii baastutu akkatti isa qallabdi. Waan kanas irraa hubadhaa. Waa itti yaada. Haqni sirra jiru haqa haadhaa abbaa keetiiti. Haqa haadhaa abbaa keetii sanuu limitii qaba. Sigalee limitii qaba. Isaanii fi miti addunyaa kanarra ka jiraatu. Obboleessi kan kee haqni isaa sirra hin jiru. Obboleessi ta'e haqni isii sirra hin jiru. Sigalee ofii keetiif jiraadhu ofii keetiif harkitee waa godhi. Biyya namaa keessaa ni gala je'iiti. Akka reefu caffeen isanitti hime biyyatti waa godhadha. Wallahi la'adim yoo biyyatti nuti as teennemaa biyya teenyatti waa godhanna nuti warri biyya faranjii jiru. Biyya namaa keessaa ni galla waan jiru mataa keessaa waan qabnuufi. Sigalee biitii namaa biyyuma namaati. Keessaa'uu biyya Arabaa tan harkitee hoggaas darban ati beeyne keessa teessee asii harkiteetiin nama qallabuun gurmuu teetirratti baattee nama jiraachisuun it is not acceptable on the side of me. Dhugaa sanii jaati. Itti yaada waan kanas. Thank you. Sheekatu. Ayyee galatoomii ani waan irraa dubbachuu barbaade waa'ee namoonni keenya keessumaa karaa seeraan alaa biyya Arabaa kana deemanidha. Namoonni seeraan biyyoota Arabaa kana keessaatti Saawud Arabiyaa seenanillee isaan jalaatti badanii ba'anidha. Warroota biyya kana keessaa yeroo baay'ee fakkeenya warroonni biyya kana keessaa naqunnamuu madaamiin kokkas taatee naan badaa akkasidha jedhanii dhufanii na gaafatu. No hin badiinii yoon dhufee si balleessa jedhe yookaan nama warra balleessu sana yoo itti argame birrii biyya kanaa dirhama 1,000 dirhama 500 kan itti argamu. Garuu ani hin badiin jedhee itti hima. Maal godhi jedheen itti hima akka dhuunfaa kottu jechuudha. Imbaasii Itoophiyaa taaksii qabadhuuti deemiitii kompileen godhi himadhu dhaqiitii. Yoo yakka qabaatte yakki hojjettuu tokko yakka sadiitiin himatamti akka seera biyya kanaatti. Yakki tokkoffaa abbaa giddiin fanaan waliin beeku. Tokkoffaa yoo daa'ima dhoote. Lammata yoo hatte. Sadaffaan ani irraanfadhe kuniyyuu ragaan kaameraa yoo jiraate qofa. Ragaa kaameraan ala waashee gochuu hin dandeessu madaamii jechuudha. Dhattee yeroo isheen itti mattu yoo bilookiin godha viizaa ishee jetti bilookii gochuu hin dandeessu. Sababaan isaa imanni dura irratti banamee waan jiruuf. Yeroo baay'ee ijoollotuma keenyatu faayidaaf jedhee warra seeraan biyya namaa dhufellee karaarraa san kaachisee. Sheekha waa'ee hashiishii faarshoodhaa fi ajjechaa zulmii kanoo mootummaa suudii irratti badii keenya yeroo hedduudha. Ati yoo mootummaa suudiidhaa taate yookaan kingichi taate. Nama biyya kee hashiishii fi sharmuutummaadhaa fi farshoon balleessu akkam godhu? Waa'een hashiishii fi waa'een sharmuutummaa iyyuu waan biraadha.
seeraan ala iyyuu akkamitti aksabti godhatee fudhata mootummaan tokko. Seeraan ala biyya balleessuuf dhufe ta'ee maaliin beekama? Fakkeenyaaf warri daangaa cabsanii dhufan kuni maal fidanii dhufan? Fakkeenyaaf ani yoon Saawud Arabiyaa dhaqe maal fudhadheen dhaqe biyya sana? Dhokadheen seenee bar. Qulqullummaan koo akkamitti beekama? Biyya sana keessa waa meeqatu jira? Amantiitiin waa meeqatu jira? Lubbuu namoota hedduutu jira. Sanaan qabatee immoo kan biyya sana diigu namoota meeqati waa meeqatu achi keessatti hojjetamaa jira yoo naqan. Seeruma biyya sanaa cabsuun yakkaadha isa jalqabaa. Sicha waa'ee shiishiif waa'ee maaliitti ituu hin deebamiin dura. Garuu wanti nuti uummata keenyaaf sagalee taanu yes. Okay. Okay. Nzee. Kanaafuu maal jechuu barbaadeni jalqabuma gaafa dhaqamee maseena muyyuu akkaataan seensa keenyaa 100% yakkadha. Karaa yakkaadha kan biyya sana dhaqamee galame. Isa kanas shari'aan nuufiyyuu nuuf hin eeyyamu. Akkuma shari'aattuu yookaan akkuma seera biyya lafaa kanattiyyuu yookaan sirrii miti sun iyyuu dogongora. Inni kun immoo dogongora irratti dogongora dabaluudha. Wantoonni taateen achi keessatti ta'an. Yoo danda'ama ta'e akkuma sakaan irratti hojjettanii fakkeenyaaf waa'ee gargaarsa garaagaraa irratti hojjettan bifa ittiin hawaasni keenya biyya keessaa ba'ee Booris Iftaanis miidiyaa kanarratti iyyuu Booris Iftaanis uummata kana amma yoomiitti uummata kana kaan immoo itti fufa amma yoomiitti dhama uummanni kunoo yoo mootummaa Saawudiitti daangaas akka Ameerikaan fa daangaa isaanii cufuu dadhaban isa sana cufuu dadhabatan ta'e isaanitti cufuu dadhabe ta'e isa kanallee bifa jarri ittiin cufanii miidiyaa addunyaatti iyyanii isaanillee cufanii akka wanni godhan qeeqallee isaan irratti kaasuun hin danda'ama yoo ta'e akkasitti irratti kaasuu yoo inni sun immoo hin danda'amu ta'e uummata keenya kana hawaasni tasgabbeessuu qaba. Raayyaa malee kan waa'ee kanaa osoo hin jiru yeroo baay'ee kaasettoota isaa warra gadii keessatti waa baay'ee dubbate namoonni yoo dhaggeeffataniiru ta'e isumatti bakka hundaa gaasumatti bakka hundaa boba'a garuu sheekonni warri kaan hin jirani ittuu waan kana gadi qabanii dubbataniiti. Gadi qabanii dubbatanii diqaalaan biyya namaa keessatti dhaqee nu dhalatu kuni nikaatiin maaf hin dhalanne biyya keessatti namni keenya koo wal fuudhee wal jiraachifachuu waan dhabeef dubartoonni keenya lammii biyya biraa bira dhaqxee waan hin taane kan ta'aa jiru sababaa kanaaf kan isaan viidiyoo irratti baasanii waan garaagaraa godhan. Atumma duuba zinaadii isaatiin haa wal godhaa jirtaam sheekha. Ituu danda'ame biyya isaaniitti. Akkumaan ta'uu qabu akkasii waan kana gaaf tokko haaseetiin saboo maalii fi zinaa kun biyya faranjii dhaatu akkatti hin jiruuti biyya arabaa biyya islaamaa kana maaliif zinaa akkatti heddummaata jennaan yooni fuunee hidhallaa yoo dhalli ilmoo guddifachuu hin dandeenyu akkam taanaa zinaa malee akkamitti jiraanna hin danda'amuudha jedhan. Fayyadee qeyroo tuufi qeyroo. Hayyee galatoomii duraan dursee nagalchuu keetiif ulfaadhu ani maqaan kiyya qeerroo Oromoo yookiin Awwal Jamaalii kan jiraadhu biyya Saawud Arabiyaati. Yoo carraa naa kennite kaamera dina guddisii waallees agarsiisa namni kunillee argu waa isin agarsiisa. Tokkoffaa maal jechuu barbaade ijoollee biyya Saawudii biyya Arabaa yoo jettan walitti qabdan ani akka mataa kiyyaatti bakka amma taa'ee sitti taasifuu kana waggaa 6 baatii 5 as jira. Riyaad guyyaa 2 dhaqee beeka waggaa 6 fi laal ka eenyullee fi eenyuun taane namni na beeka. Garuu isin agarsiisa viidiyoo dhaban mana amma keessa taa'u kana asiin balbalamaa dhafee asiin algaa jalaan hulaa baafadhee jiruu ilmi namaa ittiin jiraannetti jiraanna. Garuu yeroo walitti qabdanii tokkoffaa Seifuun haasaa isaa keessatti waan inni haasa'e akkanatti hin dubbanne waa baay'ee haasa'e. Tokko silaa rakkoo irratti namni rakkoo keessaa nama baasee har'a quba qabdanii bilbila isin dhageessisa yoo barbaadan warra mana hidhaa jiru kana keessa hundi isaanii warra badii qabu wallaahi warra badii qabu miti dhageeffadhaa annan beeka. Sun beekama laal qeyroo namni agarsiisa ilmoon namaa akka jiraatu agarsiisa caffee ani imimmaatu naqbaa jiru laal qaawwa kana laal bakka kana laal qaawwa kana agartee ilmi namaa akka atiin qaawwa baadhee balbala dhiisee akkatti hin jiraataa jiraatu laal kun balbala arabni quban qabdu waan hin baase kana arabni quban qabdu siiqalaa ilmoon aslaan huccuutti uffisee har'an baasee icciitii kana waggaa 6 baatiin as jiraataa jira waggaa 6 baatii 5 bakka kana borummoo viidiyoo dhaan naa bilbili waan dalagu hojii dalagu si agarsiisa. Nan dhageessa garuu har'a daasbooraan afaan guuttatee akkatti haasa'u wallaahi haga ijoollee biyya Arabaa
والله أوروميا في إثيوبيا في ركعة اللي نقاري أنم بيكا قاف مسجد نبغى موت أقبضن أستاذ كامل شمسوت إيرون أتلال تركتان هي سكون مدرا كيس ديمي إجولي بري إرابوري إتأرك ريسيتي سيرك سيدا أستاذ كامل شمسون هرك ريسيتي وسابي ديرو يرو دبنو ولا لا تاني أقابر بانس دينا دلقوا بيان باني ثم والله أنت لواقع باسا هندو مين أتفيدي كيرو رموزنا هذا لقومي مين أتفيدي انتلو إنتل أنما بلتيك أبو نما هذا مناك أبو إلمو تكن كبا أو بافت إيه أزيم بلبلا شوفه ورّ بري جروفنا برا وجاجه باتي شنجرا ورّ سوبنا نجت النبي تجولن هندسي نما كركارات ولي جارو شبو سودادا والله من هدا كنا كيس أك بحر رأفين كجرو جرا يودن دتن سجلين وثا يودن أبدن نمس ورّ هدا كيس جرو من سمون تقاج تورّا إن أنا أما يروح يجيب سموكي أمي دما آمن على جرا مالي سموكي هدا جرا osoo karaa dandeenye akka keessaa galle dhiiroo yoo dandeettan sagalee nu ta'a rabbi sodaadha ni jira namni waa balleessu. Fayyade. Garuu na dhageeffatu xumuraa takka gaafa waggaa 6-7 dura wayita ijoolleen karaa gubbaa deemtu bilillee biiraa qabattee laal shorxaa akkatti ilkaanirraa irraa yaaftu akkanan taane akka sun hin jiru dhugaanti namni isin jettan kun ammee as yoo sobe faafaa as keessa jirti mee ashiish nummaan maaliin kun waggaa 5 waggaa 4 kan hin jira Itoophiyaa bira akka hin jira akka duritti gaafa xiyyaara bishaan ho'aa itti rafa waggaa kami gaafsan Oromoon akkatti miidhamne mana hidhaa keessatti. Gaafsan Oromoon akkatti miidhamne mana hidhaa keessatti. Kanaaf yoo dandeettan sagalee nu ta'a dadhabdan sammuu nu miidhina an osoo namni bira jiraate amma nama waan ijoollee suudii dubba kana wallaahi summa wallaahi ilkaan hin nyaadha. Aboo bar biyya teenna quncofne miidhamne as jirra bar. Nun tuqina dandeettan sagalee nu ta'a caffee ulfaadha. Dadhabdan sammuu nu miidhina mataan keenya hidhamee jira. Garadee nu dhabne. Thank you. Sooqiti nuti dhaqaa jirta wallaahi. Fayyate. Cafe, can I answer him? One gari takka jedhu, one gari takka jaadu, one qalbii isaa tolchu takka. Kingiri naaf sirba. Waan wada jeenyu, qeeroo waan wada jeenyu, mutu takka eenyu. Boru bilbilee boru sababa keessan viidiyoo waraaba waan dalagu. Wallaahi boru sababa keessan viidiyoo waraaba. Qaawwa baatee jira dhokki ilma namaa akka hattuutti jiraataa jira. Dhaabbattee yeroo hoogganatti taasisu. Waan qalbii isaa fayyisu takka jaadu qoy mucaa kana. Dhugaa waan qalbii isaa fayyisu jaani. Just give me 1 minute. 1 minute. I'm not gonna. I have to make clear now. Saifu, the one big betu guys. Now, One big yaraba guys, I'm betu Saifu. Dagefad. Obboleessa kiyya ati fakkeenyaaf nama gaarii kasi jiraatudha ammoo irra baay'ee waggaa 8 biyya tana keessa jira dhaggeeffadhu wallaahi zulmii isin zallam tarbisirraa baasee isin dhaadachuu kiyyaa miti garuu zulmiin irra dhalaalamni miidhe jazaa rabbiin kafalaaf wallaahi laazim gaddaafaa isin gartee dhalaa zallamtan nama keenya kana gaafa taariba dhufuu fi kan silaa miskiina dalagatullee waliin gaddaafaa isin kiyeesse dhaggeeffadhu balaa waliin laallatu beeku akkasitti kana fudhadhu ati kasittuu biyyi guutuu qulqullachuu miti. Yeah, thank you. Mudra wali gudak mudgorati usa gutak deebsan kinna fi qeyroodhaaf. Qeyro warrika heeti hedduun akka jiru shakkii takkalleen qabnu. Kana kale haasawaan ture arrallee haasawaadhaa ture. Warri akka heetii kun warri nyaachisaadhaa jiru kashlabbootaatu nyaachisaadhaa jira. Wannummaan reefuun tana haasawaa tureehu Jolleen biyya Arabaatun irra hedduun qabsoon biyyaa baatiif qabsoo hiyyummaa jalaa bahuudhaati. Narraa eegale nun diruun maayisan an Ameerikaan jiraate ciirta gara uummata kallee hin qabnu. Dalagannee nama ta'uudhaaf biyyaa bane jechuudha. Namni kaayyoo qabu gaafa biyyaa ba'e yeroo kashlabbummaa san dalaguu hin qabu. Yeroo zinaa dalagu, yeroo farshoo dhugu, yeroo ashii gurguree ashii aarsu, yeroo dhalaa ari'u yookaan yeroo dhiira ariitu hin qabdu namni kaayyoo qabu. Warri kaayyoo qabu akka ta'eetii hedduudhaa jira. Kashlabbonis akkasumatti hedduun jira. Jallaa tokkooni gaarii hedduun maqaan badaa beekatu. Gaafa badaa tokkooni musiibaan buuti. Biyya guututti rabbiilleen akkasi. Arra Suudii keessa warri kaheetiin jiruudhaa miti. Warri kaheetii hedduudhaa jira. Warri immoo deemee amata 20 amata 30 kachi jiru. Kanuma dalag mucaan tokko kalee yeroo 10 biyya na darbanii yeroo 10 deemee jira. Yeroo 10 darbanii deemee jira. Waa takka illee qabu. Harka duwwaa jira. Ama 10 taa'ee. So sagalee isinii ta'uun waan kana isinii himuudha. Ati immoo waan gaarii jirtu yoo gartee carraaqqattee waan carraaqqattee ol kaatu jiraatte. Yoo nyaachaan jiraanne yookaan yoo nyaadhamaan jiraanne ol kaattee gudunfattee teesseen yoo biyya waa godhatte waan gaarii jirtaa yoo galtilleeti sheenaan qabdu mana ol seentu qabda. Kilo obbolee Soomaasitti maa jiran hambarri yaadiin daqiiqaa kan deemu. Daqiiqaa kan deemu. Yoo bakka itti galtuu qabaatteef duuba
وانغاري نجرت الرهدو نما خينيا إفدقتي جرا الرهدو راسدي لا الرهدو إفدقتي نعني بيارا باخون فوقين بيارا باخون مني ما دامي خم بلوكون بني ماري سالي خنجرات كون لغات تفكاتي ورف دقتي قيوما بوشن فيك أبغتي بارو جرا أكلتي وان إرزال تلفه أكوان إرزال بوخي فولتي ورّ بارو جرا الرهدو ورّ ميد أماد أجر وركسيت سجلي وليتهون درا نمني وان بيابه وليادة تشيسه وان بيسرت والججبيسو والجرسو سجلي وليتون درا لما تا سجلي نوتانا تيته ويس بارك فردو هي كاسة توسيما سجلي بوتانو إيش ستان ستة عشرين سجلي ستامو عربتي ناسبو فردي ناسبو إيش تاسبت أكيد سجلي وليتان أرمون يوني ورّا أفان كينيان بين ورّا أفان عربي خموت ما سويت أفان سام بيخلين نمد أفان عربي خدوبته سجلي تهي في جام يوني تابتوتا الدنيا دا بيروسات جاي سوديني تشكلت إندن دمو impossible يو إساءة ترتي أفان سام بيخلين دوبته سجلي تاتي في جام أفان أرمودا تيميكا برا شخادي أسقوبات هاي سياسون سجلي سيتا هذا أنجو بسيط فكيف فشاتين جرمالي سجلي سيتانجرو هذا نمني بقامي سدفان نتأجيه فرم قامي رتة فرمات إجلا چندو نتأجيه نيتة كجيبادا تينجران سينجي وان كنا جوري سوي كارت ودا فيادي أشون ناكبي واتو كجرام please give me a chance واتو كجرام please نتي أريجرا لالي واتو كو أبليسكي ينوتي أمني غارين ورينو إنسنتينا ككيتي إنجرو جتشا إنجرو سيغالي wanni nuti jechaa jiru ummanni kenna waan hin galiniif tokkotu jira dhageeffadha biyya sanitti piriinsiin amma dhufe kun eenyu MBS'n gurbaan amma biyya san harkaa qabu kun seera biyya saniitii fi ji'oopolitiksii biyya sanii jijjiiruutti jira sigalee seera duriitii miti arkitee politikaan dachii sanirra jiru biyya san keessa jiru ka duriitii miti wanni inni ummata hidhaa jiruuf biyya san biyya arkitee turistii godhuuf deema biyya keessa ummata qulqulleessuu fedha biyya san feesii addaa fuula addaatiin addunyaatti mul'isuu fedha gurbaan kun isani galee wanni inni waan kana dalagaa jiruuf suudiin gaazatti hirkachuurraa akka arkitee turistii ta'e hirkatu godhu seera durii nutti hin himina biyya san keessatti arkitee wanni durii takkallee hin dalagu namtichi biyya jijjiiraa jira kanaaf olomaayii isaaniitu hidhaa jira namtichi olomaayii isaaniitirraa hin gorin miskiina kennarraa hin gora jettanii yaaddanii hin goru biyya namtichi olamaayii gurguddoo biyya isaatirraa hin gorin nama biraarraa hin goru seera biyya saniitutu jijjiira